معية ما تشتغل، معية من الشغل. إيش فيه سعادة؟ إيش فيه سعادة؟ ليش ما يبغى شغل؟ ها؟ إيش؟ Ijoollee baay'een yeroo ammaa kanatti yeroo soomaa yookiin immoo baay'een isaanii kan godda'aman beelan maaliin yeroo baay'ee hin jiru miidiyaa irratti ba'anii yeroo isaan garmalee garaana nyaatan dhugaa dubbachuuf hedduuta kan gaddisiisaa akkuma argaa jirtanii. So kanaaf waan waa tokko isinii dhaama obboloota koo yeroo ammaa kanatti yeroo soomaa kanatti wantoota isin gochuu qabdan isin dhaama. Innis dhugaa dubbachuu fi yeroo baay'ee yeroo kanatti ijoollee baay'een hin godda'amu. Nyaanni mana keessatti illee yeroo sooma kana ni beektu hundumti keessanuyyuu isheen tuni baay'ee takka garaan nyaatte jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuuf birrii qarshii keessan amma yeroo wanti hunduyyuu tashaashaalee jira. Wanta barbaadan isaan illee nyaata gaafa isin dhoowwatanii lakkoofsanii qabdu taanan ni fayyadamtu taanan tulbachuu ni dandeessu qarshii keessaniin jechuudha. Wanta isin barbaachise jechuudha. Akkasumas immoo nyaata abashaa jettanii tiimoo baatirree wantoota barbaadan tulbachuu warreen hin beekne isiniif himaa. Akkaataa nyaata abashaa jettanii yeroo tulbattanii isiniif dhufaa jechuudha. Wanti isin barbaadanii wanta isin barbaachisu waachirraa ni argattu jechuudha. Yoo haalli mana keessaa nyaanni amma yoo soomii ortodoksii faa kan soomtan ta'ee baay'ee gudda'amtu yeroo kanatti jechuudha. Ijoolleen soomtan yookiin immoo warreen immoo nyaatumayyuu mana keessatti argachuu hin dandeenye akkaataa ittiin argattan yookiin immoo qarshuma keessaniin yoo kan isaan isiniif eeyyaman ta'e akkaataa ittiin tulbattan isiniif agarsiisaa jechuudha. Tiimoo ta'ee shi'eenii ta'ee nyaata abashaa jettanii gaafa sarchi gootan hin argattu. Kanaafiyyuu hin turu inni akka meeshaa kaanii hin turu isiniif fidaa jechuudha. Hin argachuu dandeessu ashagamee wantoota adda addaas ni dhufa jechuudha. Kanaafiyyuu warreen barbaadan isiniif hojjedha viidiyoo akkaataa ittiin tulbattan isin agarsiisaa jechuudha. Kanaaf dhugaa dubbachuuf ijoollee baay'een tasfaa kan kutanii jiru, kan bo'an hin jiru, baay'eetu jira. Kanaafiyyuu obboloota koo qoonqoon nama nobsisiistu. Yeroo baay'ee dhugaa dubbachuuf yeroo nan argi baay'ee tokko garaan na kabfa'a. Garuu immoo waaqayyoon humna isinii haa kennu, rabbi isiniif haa laaffisu. So kanaaf tasfaa kutuun gaarii miti. Godaatirraan kan ka'ee amma mitsattii wayititu jira. Argeetan ture garaa SCBT irratti maal jettee yeroo baay'ee rakkoo keessan jira nyaatan argadhu jetteetu barreessaa turte jechuudha. Akka malee godda'amaa jira nyaataan argadhu. Yaa'u jira miti manirra rakkataan tokko hin jira. Garuu immoo karaa messenjeriitirraan illee barreessifiin ture akka malee funyaan ishee funuunee rakkina keessa akka jirtullee himattee barreessitee turte. Dhugaa dubbachuuf hedduu takka garaana nyaatte jechuudha. Ijoolleen baay'een akkasii ni jiru. Garuu immoo odoo lakkoofsa qabaattan ta'e lakkoofsuma qarshuma keessan illee fayyadamuu dandeessu. Kan yeroo dheeraa isiniif taa'uu danda'u nyaanni tulbattanii firiijii keessa guutanii fayyadamuu ni dandeessu. Yoo tarii isheenuyyuu yoo nama gaarii taate akkasittillee isin yookiin immoo ofii keessaniif ishii keessaniin wanta isin barbaachisu nu biti jettanii bitattanii ofii keessaniif fayyadamtan gaariidha jedheetiin yaada. Kanaafiyyuu qoonqoon hojii wajjiniin baay'ee nama guddaa biyya Arabaatitti. Kanaafuu waaqayyoon mana san keessaa nagaan sin baasee mana keessanitti nama galee beeddituni ammi boruu miti, har'i boruu miti. Kanaafuu wantu hin dabarre hin jiru. Kanaaf tasfaa kutuu akkasumas biyya ormaa keessatti waan hin taane yaaduun gaarii miti. Kanaaf obsuun dirqamaa isiniin jedha obboloota koo. Obsan malee yoo obsite
waan yaaddesan bakka yaaddesan mucattii takka jira seenaa ishiin isiniif hima dhugaa dubbachuufi YouTube illee ni fayyadamte amma dhugaa dubbachuuf tarii seenaa ishii hedduu takka dhaggeeffadhee mucattii sana waa baay'een baradhee jechuudha. Rakkina hedduu keessa turte biyya Arabaa kana keessatti. Osuma rakkattuu dhoksaadhaan erga galtee YouTubeidhaa seeraan fayyadamuu qabden biyya kana keessatti hedduu takka rakkatte. Kanaaf mucattii sun dhugaa dubbachuuf naannoo bakka baay'ee hojjettee jijjiirradhee tillinnaa ta'uu dideette manicha. Yeroo kanatti bakka obsitee namni obsee ilaala dhugaa dubbachuuf. Yoo obsitee darajaa guddaarra gahuu dandeessa. Garummoo yoo obsa hin qabaanne daftee murteessita yoo ta'e gaarii miti. Kanaafiyyuu obsuun dirqamaa isiniin jechuu barbaadetan obboloota koo waa hundumaayyuu obsuun dirqama. Amma nuti yeroo kanatti bakka viidiyoo waraabnee maal jennu kana waan bakka mana gaarii jiru yookiin mana gaarii yookiin immoo bakka gaarii jirru fakkaanna. Garummoo kan keessa keenya nuuf argu Waaqayyoo qofaadha. Kanaafiyyuu wanti isinitti ulfaatee wanti isinitti cimee tokkicha Waaqayyo ni qabna. Kanaafiyyuu jireenya addunyaa tanammoo obsinee bira dabarra. Kanaaf wanta Araboonni nu goote hunduma gadi baanii dubbanna osoo ta'ee gadi baanii boonya osoo ta'ee garummoo maal faayida? Gadi ba'ee bu'aa hunduma himadha waan ta'e anaaf na fayyadu mana fayyadu jechuudha. Himannaan kiyya sun garummoo himachuunis guyyaa qaba. Yeroon seenaa itti dubbattus guyyaa qaba. Yeroo nati waa hundumarra dabartee arraftee bakka guyyaan firii kee argite yookiin immoo dadhabbii keessan keessatti arraftee yeroo ati guyyaa san seenaa san itti dubbatuttu dhufaa jechuudha. Kanaaf amma obsuun dirqamaa isiniin jechuu barbaadetan. Kanaaf mucattiin suni waa hedduu keessa dabartee yeroo biyya isheetti galtee hundumtuyyuu milkaa'ee fi seenaa ishiin san gaafa dubbattu dhugaa dubbachuuf imimmaantu na qabee oduu argitanii baay'ee takka seenaa san keessa dabartee namoota hedduu barsiisuu danda'a. Maaliif namoota ijoollee hedduu amma fakkeenyaaf Madaami ni miitii yookiin damoota dhowatee yookiin nyaata dhowatee yookiin bakka waa hedduu irraan gahuu dandeessi. Kanaaf kana hunda keessa gaafa dabartanii obsitanuma. Kana hunda keessa dabartanii immoo gaafa achi geessan seenaa keessan san dubbachuu dandeessu. Akkanan ta'ee jettanii gaafa gadi baatanii himattan maafii faayidaa takka hin qabu. Kanaafiyyuu obsuun dirqamaa isiniin jedha obboloota koo. Hanga dandeenyutti garuu osoo qarshii ofii keenya harkaa qabnu godda'amuu, nyaata dhabuu, daaruu waan akkasii kana dhugaa dubbachuu yoo jiraatte nyaatta. Qarshii tana jechuudha. Nama qarshii tana nan qusadhaa birrii tana waan irraa baase kana jalaataati. Laazim ani beeksanii dhugaa dubbachuu fi hin jiru namoonni akkanaa. Kanaafiyyuu siin caaltu waan ta'eef yookiin nyaataa yookiin ishiidha yookiin dhabda. Jireenya tana dhugaa dubbachuuf ani qaatan tuffadhe. Jireenya addunyaa tana qaatan tuffadhe. Kanaaf dhugaa dubbachuuf kanaafiyyuu mana kanarratti of hin miidhinaa isiniin jechuun jaalladha obboloota koo. Waa hundumaa miidiyaa irratti gadi baanee himanna. Gadi baanee boonyaa yookiin immoo gadi baanee himannaa osoo hin taane keessa keenyatti beektanii xankarraa ta'uu qabna. Himannus akkam yoo ijoollee itti cimtee yookiin immoo bakka hin jiraa miti jireenya itti cimtee yoo ta'een alatti dhugaa dubbachuu waan xiqqoo tanaaf waan bakka kaafii katanaaf gadi baatanii hin dubbatina. Gadi baatanii hin boo'ina. Yeroo baay'ee amma fakkeenyaaf gaafa waan akkasii kana seexanni gaafa hin jirtii miti gaafa isinitti kaate yeroo hunda kadhannaa fudhadhaa kan nu eegu Waaqa wajjiniin kan nu eegu isa waan ta'eef. Kanaafiyyuu
Ani wanti isinii dhaamoo jiraate isa kanaadha jechuudha obboloota koo. Ingidihi ofis miidhuun gaarii miti, biyya ormaa keessatti immoo miidhamuun gaarii miti. Kanaaf waan akkasiitti isiniin jedha. Turtii gaarii qabaadhaa. Inni gaannaa tura.